Akkaataa Mari'aan nu lafarra gadi buunee sirreessinu godha malee wanni kun haala gaariin jira akka gaarii jira hisaaban qabu. Namni namaa achi keessa diigaa jiru ishee ka'ee maashaatiin duriyyee ka dubartii jaartii namaa irraa guuratu tokko lama miti ka sababa sani. Asxee tagaafii sin gaafatu takka lama nam qaraatu yeroo gabbaa manaa achitti baratu shakkee yoo gaafatu gareen sun waan akkana qaba achi keessaa jedhuun arragaa waliin fidaa ture tanaan dura yeroo tokko sheeticha wayii hintallummaan isaa achi keessa dhaqee baratti. Namichummaa immoo barsiisuu wal jaalanii nama waliin qaban. Isheen sun nama baaleeti nama lafarratti beeku. Sheeticha wal mana bitee fi sheetichi barsiisaa wal janaajananii gaafa kaan sheetichi gubate waggaa 3 achi deemtee siin bilbila isarratti indoo gattee inni achi garmaama. Oopilii godhama. Iyyafatee jala dhaqe. Dhaqee yoo jedhu isiin achi keessa barate Allahu akbarii waan birii isiin itti gaafatamtuudha achi keessa shaashambaa jetti. Dhaqee jala taa'ee akka ture gaafii gaafate. Waan akkanaa sheeke shari'aan hin ayyamti jedhamtu hin ayyamtu maa rakkoo jira yoo jedhuun kun ebaluu jedhamtu haadha manaa kiyya. Urgaan ganaati yoo ani irra bilbilu biizii markaza keessa jira jetti. Bilbilaan na waliin hin haasoitu ijoolleen gargaartu narra gatte jedheen achi sheetichi xiqqoo wayyaa qaba garuu inni hin beeku. Dubbii kana dhagee jennaan isiif keessa nama achi baase nama sheeka sallamaan beeku hedduu ture warri akkasii. Waafa kana jennu nama kana keessa parsantii 100 keessa parsantii 5 qulqulluulleen hin jira rabbiif jecha barsiisan. Warri quraanallee seeraan barsiisan warri yoo ijoolleen kennituuf illee didan. Ijoollee mashamarrantii tanatu yeroo baay'ee awwaallee fida. Anuufii keessallee ture himoo keessatti illee qara'ee kana maallee keessa deemee ilaalaa ture. Warruma itti gaafatamaa fidan kanatu ufumaan dhayitee sheeka keessaan dubbiftee nuuf jecha asirra taa'aa hojii biraan qabu guuruu qabna jettee ijoollee dirqitee warra guursisu. Warra biyya arabaa kana keessa taa'ee kiraa manaa ijoollee tanarraa fudhata. Ufii parsantii walitti bar. Kiraa manaa ijoollee tanarraa fudhata hojii biraan qabdu shamarran taa'an miskiina mana madaamii fooqii kudhandiitu irraa ji'a walitti yoon guuriin biloo goote achi jala teette. Amma mulumaa maal jedhanii akka reefi ishee abuyyaayyaan kaasan exactly perfect qajeelaan namni itti qajeelchee dubbate abuyyaayyaan seeraan waan san irraa quba qaba. Yoo ati waan kana dubbatte si abaarra warra jedhuun ture shamarra. Asii kaate keessattuu mana kiyya fakkeenya godhanii fi mana micaasanii dhayitanii isin biloo kagaree kiyyatti hin barattu warra jedhuun sheekaan asirratti barsiise asirratti nama wal barsiise asirratti akka inni nama barsiisullee godhee ijoollee walitti qabee sheeka baay'ee beeka. Kama sila asirra nu finnee barra nama sheekaatti du'aayee haa godhan jennee nama waliif finnee asirratti nama wal barsiisaa turreetu mana eebaluu yoo dhayite bilooksii godha achi keessa akkana si gorsanii asiin baatu jedhanii nama tokko itti godhanii namootiisu jira yoo bara korii mata qoyoo mataa isan biraan sochoone kanatti. Gara himoo as keessaa baate gara warra tiitokkana deemte ganda fitnaa kana dhayitee balaan galtee keessa si baafne jedhanii ni eegan. Akaawuntii qabatanii jala deemanii eegan. Lubbuuf achi keessaa gadi hin baatu. Yoo achi gabbaatee si waa dubbatte garee sanitti deebitee lamuun barattu jechuudha. Kana maratu jira waan kana immoo sirreessuudhaaf haasofnee dhisuu qofa ta'in kallattii furmaata namni wanni kun martuu na ilaala jedhe sheekotas ta'ee qeerros ta'ee warri waan kana muuxannoo qabu namni ragaa waliin qabu waliin dhufanii mari'atanii garee akkasii qulqulleessuun garee sheeka seeraan barsiisullee maqaa balleessaa jiru. Osoo barumsa gahaa hin qabne hin barsiisa jedhe ta'uufi sheekarra barreeffama barsiisu. Waan kanneen waliin taa'anii qulqulleessina yoo jenne qulqulleessuu hin dandeenya. Yoo nu afi walafoo dhaabannee ammoo waan kana akkasii wanni kun hin jiru 100% jettaniitti amantan. Warra kana jala dhufee waa balleessutu jira. Warri waan isin keessa hin beeku nama lama sadiin beeka warra himoo qabda. Warri kunniin dulluuf jalatti qabadha isiniifillee tola sallisaa jira. Hin qulqulleessinaa waliin taanee guruuppii hidhannaa kana baasna waliin haa hojjennu jechuu barbaadeeti. Yaaliin irraa fuudhamee gizee takkatti ammallee qajeelfama wayii kenna. Sakandii soddoma. Ayyee. Ammallee ragaan arganne himataalleen arganne wanni sakandii soddoma naaf kennitan ammas waan gootan warri silaa rakkoon guddaan kun itti jiru rakkoon warri dargaggeessaa ka haadha manaa isin jalaa fudhatan akka amma kadir jedhe kanatti ka haati manaa himoo keessaa isin jalaa badde ka ammallee horiin isin jalaa badde kan ammallee hatta Muhammadollee yookaan ijoollee dhiiraatu shamarrillee ka ijoollee dhiiraa isin jalaa fudhatan achuma keessa himoo keessatti isin jalaa fudhatan. Takaree bakka akkas jettee turte warri akkasii isin Abu Yahya Folo Tolchaati, Abu Yahya, Abu Musabin, Ustaz Ali, Ustaz Abu Faiz, Kadirin Abdi warra sirraa kanarratti mee waan gootan komii waan silaa himoo irratti taatanii fidadhaame
komii waan immoo irratti taatanii fidadhaatii komiin achi booda hini hidhama garee yoo rabbi fedhe namni haala akka yamu gareen haa ijaaramu karaa imootiin wanni suni haa mari'atamu komiin haa fuudhamu komiin markaza irra jiru keessattuu markaza komiin irra jiru haa bayu sheeka komiin irra jiru haa bayu yookaan sheekallee markazallee iimoollee walitti qabnee deemuun hin danda'amu waan saniifi fitadhaani shee alii kiyya isin biraa bahee jira dhiifama wajjin. Ustaaz Ibsaa anaa dhufu bakka assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Inshaallah yoo dhugumatti intalli namaa imoo keessa qabaddu taate hin galti. Wallaahi hin galti inshaallah. Akkas. Abu Musaabi. Abbaa firaa albaasaa. Dhiifama Abu Musaabi al tokko. Harka mina kan sanitti afaan daqiiqaa lama bitaa dubadda. Himata eenyu himatamaan argine hojjettanii fi himataan nu hima. Anumaafis hin jechuudha abbaa biraatii miti. Maaliif wanti sana waa jechuu danda'u ukkaanfamee jira birrii agaraafiti aaraniin. Akkamiin himata ukkaanfamee jira. Birrii sanuu kafaluu dadhabeetiin gariin achitti ukkaanfameeti wanna jedhaa jira jechuudha. Lammaffaa immoo warri jaartii teessa isin jalaa fudhatan jettani guyyattii bareeda taqadhaa fuudha jennee wanna jennu achitti hiite sunuu fudhate abraa jaati. Abbo wallahi ati wanna arra jirta ashoofaar waan kawaan dhugaa naata abbo ashoofaar. Wallahi ashoofaar miti ustaaz malta. Harka nurraa fuudha harka. Yaada. Salaamu alaikum warahmatullahi. Wanni goonu tartiibaan haaso namni jala jirullee yaada kennaa jira waan ta'eef nama jalaatillee yaada waan kenninu tartiibaan namni martinu garuu kallattiin itti deemu hojii qabatama goone wanni kuni furmaata guyyaarra guyyaa furmaata godhuu qabna inshaallah akkanumaan hayya abduli achirraan abu faayiz isin dura dhufe waan ta'eef dhiifama walitti qabdani. Okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Hindu bana jechuuf nama dhibde jedhe. Garritti siqanillee nama dhibde ulfaata jedhe. Wallahi gadaa kana jechaadha. Hattuulleen, saamtuulleen, kijibduulleen duraan namni lafarratti kijiba. Duraan namni lafarratti hata. Duraan namni lafarratti nama godha. Amma gootuun isaanii online kanarra ol bahe. Sababa jedhanii maqaa Qur'aana Rabbii kanaan ol bahe. Ani yoo ragaa fideettan qasaman billaahi WhatsApp keessa akkaawuntii natti erganii ani immoo fayyadamu. Ani na dhibe wallaahi lakkoofsa kiyya sila walii erganii maal godhani akka waan yookaan gatanii liqeessanii yookaan liqiina irraa qabanii gartanii liqiina irraa qabanii yoo asirratti deebisu. Wah barbaadan scroll godhatanii WhatsApp kiyya recording screen godhatanii isin erga namni keessa na dubbista WhatsApp dhaan yoo dadhabde yookaan nutti himtuu jedhanii akka yookaan natti liqeessanii yookaan akkas fakkeenya akkasiitiin nama gaafatan dura daawaa nama godhanii Allahu Akbar jedhanii kitaabni isaan barbaadan Ibn Aqilin barbaanna Sharhi Muslim barbaanna Sharhi Tirmidhi barbaanna Sunan Abu Dawud barbaanna jedhan garuu hadiisni isaan qaraani wallahi ijoolleen usula gizee lama sadi irra deebitee tartiibaan gatanii kabiira cimaa irraa qaraate isa qabdi. Hedduun jecha harka dhibba keessaa 99 warri imoo kanarra barsiisu Quraana tokko hin beekan Quraana irraa hin beekan ammas ijoollee durbaa kana beekanii shawwadanii jecha makhaarija isin barsiifna makhaarija isin barsiifna hoo jedhan kan maal isaatu hin beeku osoo qubee takka gaafatte gara itti deebisu hin beeku. Kanaaf ammallee rakkinni guddaan jiru maalidha? Tokko ijoollee shamaraati. Ijoolleen shamaraa kee abbaan asii itti taaree horii tokkicha qabu fuula lafatti gurguree nallee jijjiirtee ofillee jijjiiramtee ergee ati deemtee gara imoo kana keessa dhamaate ustaazni garee imoodha iidhumaa yoo inni hin janaajjanin ijoolleen biran teettu citiin agarra yoo inni hin janaajjanin ijoolleen biran teettu nama naa kana ustaazni janaajjaneetiin yoo jedhe
إلى نبرة كيسة والله بالله سقالين من نرتل كون كنمني فيديو الراورا بين نرتل أنا أراكم بالا ما في سدت مقاسات السودان كرتون كسر قرآن كان إيمو كنا يروسا لتوبيا كسرنا مكراسي سنجو إيمو كون يروسا تقطو كوفي نمني خراوسا كتين خرا تلغرام تي واتي كتو كرا غير وران تنجتا هندي أولباني بلا علمي ملت أوفا جيران أما اللي دورتي نمالي هيكو نكاح فاكسي أنا سراغور يوجار سوّرنا وفما سورتني أنا فاكسي سراغور جري أسدب سه نكاح فيدا أنا ما بيكبر نما جارتي إني راهي كبيكان أفاك كذا جارس ما ولا بني كانا فرمان نجرو كلام جنان إرغودا نجرو adeem sajarani me Abdulli kiya adeem sajarani gaggabab saasiyo adeem sagiye kennitan Agamba qabatama miti qabatama dachaa jedha abu saati illee nu eega saati ayye Abu Faiz Ustaz Abu Faiz ओके कबतमत्ती हो देवी ने खाना फिर नाम निशा गले पर बादन मका उस्तादा सवज्जिन अकाउंटी बैंक किसा वज्जिन वासाप किराना तुम bisa का inboxi दुबईयो ना तुम bisa वासाप की दुबई sini kan ragaa tokko waan qabatamaa tokko arganne hayyee maasha Allah markaza wajjin Abdul Amaan isa ragaa qabatamaa tokko arganne tokko hayyee ati nu jala fagaatiin inshallah hayyee Ustaz Abu Faiz Kuree keessatti dabaltanii Abdulhakiim fagaadde bareeda waan bareeda kana barbaanna haala gartee haala bareedaan haasayaa jirtan laakiin haasoo inni malee wanni nu gochuu qabnu tokko wanni nu jala sararuu qabnu maalidha katare osoo hin taane ka amma booda akkam goonaadha ijoolleen kun akkami barumsa argatanidha kana amma addaan baafnee qabxiin nu kaa'uu qabnu amma katare san sheekota tare san soquu baay'een cinqaminaa nu jala har'a irraa achi akkamitti diinaan kun karaa majjanaatiin akka gartee olumaa'iin kenna beelahanii dheebotanii coggarraa godhatanii kalee godhatanii itti biyya kana nu kanatti ijoollee miskiinaan qaansiraa dalaidu tan akkamitti waa barsiifnaadha mali kanarratti xiyyeeffachuun murteessaadha makaarija qaraasisaa gaarii jalqabaa itoo keessa hin jiru qaqqamu namni quran isinitti jala sararre jayyidan jedhee Abu Musab makaarija namni beeku biyya kenna keessatti sheeka laaqaus dandeenyamu hin jiru makaarija wallahi sun kijiba qaraati loosoo qaraasan malee nama fakkeenyaan beeku hajaasa fi bira baati jaata alifa buusee bira deeme ittiin deebine quraana qaraani alifa qaree dhiise hin beeku amma kiyyatti quraana ni makaarija nama barsiisa jedheen deemu waaquma danda'u si barsiisa jedheen malee kijiba kun hin jiru isa lammaffaa irratti sheeka iimoo warra iimoo jenna iimoo miti iimoo qofaa miti hundi kennaa rakkoo qaba maaliif sagantaa gara garaa finnee rakkoo gara garaa funaannee ijoollee durbaa taasirra qaraatu tanaaf finnee nu garaa jenna wallahi namni ijoolleen tun gargaartu kun aksarri isaa ijoollee tanaa ol wayii aanjaa qaba rabbittuu kakadhe isin himaan maaliin beeynaa mijaran namni ijoolleen tun hadha riyaala baaftee gargaaraartu kun kulliin isaa kallattii kamiiniyyuu ijoollee tanaa oli baay'een isaa wallahi nuti cubbuu guddaa keessa wallahi maasiyaa guddaa keessa jira rabbitti kakadhe intala daa'ima intala namni fuudhee gadi dhisee bar waan taatu dhabdee daa'ima akkotti kennite wallahi billahi imimmaan xuruurataa boolee seentee barartu jira bar yaa jama amman wallahi dhiiga namaa nyaatara ilmi namaa kun dhiiga namaa jalqabumatti yoo ati namni dhiiraa tokko dubartii kadhatee birrii irraa fuudhee wayita nyaatu jalqabumatti hin galu birrii san yaa qibillaa aleekum gamaan dinnaan deema nuti ummanni gartee islaamaa kun oromoon islaamaa rakkoo godhannee jirra maaliif miidiyaa kanarratti namni akhlaaqa qabnu ijoollee haa ta'u namni akhlaaqa bada ira badaan ol aanaan jecha namni ati haasaa san caqabne ijoollee islaamaa irraa dhalatte kama qaalleen islaama wallahi amma jara bakka dalagaa jirra nuti ammaaf amma wanni nu goonu mata galatti haa deemu akkamitti markaza kana hundeessinee kaachitti kafala bara dhayeessuun anjaa isaati hundeessinee karaa nagahaatiin kifiyyaa malee namni waa barachuu danda'a karaa kanarratti deema akkamii waa barata namni quraana barsiisa namni waan biraa beeku waan biraa haa barsiisu karaa kana akkamitti hundeessinee namni keenya gatii baratisan nagahaan barata ustaazonni garasitti deema ka barattoonni illee kijiban aksarri isaanii kijiba wallahi kijiba aksarri isaanii kijiban wayyaalaadha akka jiru namni hedduun isaa akkuma kadiinaa barachuuf deemu illee jiru hedduun isaa wayyaalaadha
sagalee magartee dhiiraa kana caqasuuf achi keessa taa'u jira dubartiilee. Dhiirrilleen sagalee mashamaraa kana caqasuuf kan markasa keessa taa'u jira wallahi. Isiilleen sagalee dhiiraa caqasuuf sammaa godhattee achi ta'e innillee sagalee isii caqasuuf sammaa godhatee achi taa'a. Jarrillee rakkoo guddaa qaban. Isheen yoo barsiise abbaan fedhe ofiitiin majjaan irraa kafalee birrii xiqqoo yoo kennaniif homaallee rakkoon qabu waan akka riyaala 10 riyaala 20 nama 50 riyaala 20 olii qabanii jiran kennaniif hin gaasheeka. Sheekaallee barmara hongeessaa jechaan jiru. Maaliif namni baay'een hiyyeessa darasaan baay'een namni hojii hin qabu reef karaatii irraa dhufa gargaaruun hin matta. Amma sanii miti. Amma ispoonsara godhanii qaayidatu nuuraaniyaa gadi buusanii wayyaalaa kana dallaala sheeka dallaala jira. Sheeni biyya kana lama akkaataa lama jira akkuma isin beektan. Eega nu dubbistanii dubbanna. Asitti amma sheeka lama qabna. Sheeka lama bara jiru baay'ee mootuun jedhanii nama zitattu. Sheeka silaa diinaa sitti muka tawhiida muka haqaa himu san hin barbaadan. Sheeni soqa mukan akka kunoo dur baaroo sanitti birrii guuruu qofa baratee ka agartee ilmi takka hin qabne isatu soqama amma biyya kanatti. Wallahi jamaa diinaan osoo nu deemnu nu harkatti qaata amriin jijjiirame amriin nu harkaa jijjiiramee jira beektaa. Sheeka kana amma akkam godhanii qaayidaa gabboosanii itti waaman. Itti waamanii mee balaa sitti jiru san jedhaa micatti balaa sitti jiru san hajaasi malee namni biraan beeyne san. Akka rabbi sirraa maalii godhu akka sirraa rabbi sirraa akkas godhu mee namni birii haganaatiin na dhaqqabu kuni haa dhaabatu nama kenna waan dandeenyu fattaqullaha masataatu waan dandeenyu wanni nu goonu Ustaaz Ali Ustaaz Abululwa Ustaazonni amma sirratan kun isin martinuu waan qabattan waan dandeettan qabattanii ilma namaa haa barsiifnu bilisaan jecha sa'aatii muraasa qabnutti fayyadamnu sa'aatii muraasa qabnutti jecha sa'aatii kenna kafiri hujii kee irraa osoo daqiiqaa takka hin balleessin sa'aatii firii qabdu sanitti taa'i waan beektu nama barsiisa. Karaa kanaan garee kana jabeessinee namoota gartee achi keessarra akka taaran san garana finnee namni asitti haa baratu. Karaa kana yoo ijaarre malee akka isin nama dhuunfaan nama naanneessina jettan sanitti namni kun Wallagga jira, kun Harar jira, kun Caafii Baalee jira. Achii si arrabsaa san homaa gochuu hin dandeenyu karaa kanaan nama dhugumatti quuqama diinaa qabu nama diinaa barachuu barbaadu nama gartee ajandaan kun barumsa isa dhooge karaa kanaaf finnee nagaa isaatiin asitti hundi irratti haa baratu karaa kana irratti haa dalaynu malee akka isin namni ariina tokko tokkoon qabna jettan kanatti namni hin qabu namni gartee nyaata barate namuma inni nyaatu san jalaa guuruudha malee isa achi balleessuun hin danda'amu. Isa akkamii achi balleessu ijoollee makana kan inni amma karaamaa itti godhee abaaree wanni inni si balleessu hin jiru kottu yoo rabbi gara si balleessuun hedin wanni gartee sanni baddu hin jiru. Waan isaa itti darbiitii agar rabbi itti ergee irratti karaate san waa ganda keessaa daama galee kun finfinnee ta'u kanan ariinaan ani kun waan danda'amu natti hin fakkaatu. Karaa kanaan barattoota kana karaa nagayaatti finnee nama jalatti gurmeessinee ijoolleen nagaan haa barattu isiniin jedha. يعني كانوا أستاذ أبو فايل يا ده بريدة والله يا ده بالشاتا حيون نرجتني يو رماية يا ده بالشاتا مدرسة سوان في أكتر إرتي والدشاسا وان قدامو كابو فرما تجارة فولدراتي فاسوين ماله وان در بفي ميته فرمان تجارة فولدرا مال تامو كابو جولين تيدا مو كابو يو تكات دبرتوني تونين والله من دان جرا Kalee osoo dhibamtu dhaabbattee dalagaa osoo madamiin ol ka'itaay qulqullina harkaan akkana sooftiin akkanatti mana onnaa gootee hin qulqulloyne irra deebi osoo jettuun kanarraa ani diin rabbii baradha jettee ijoolleen dubartoota qalbiin jara ni beeytanii laaftudha gaafa ammootu mee dhibee ta'e rabbi sirraa onnaa godhu akkas godhi yoo jedhani wallaahi billaahi ani garma tokkoonu namnummaan cinqaa ijoolleen dubaraa maadaamii keessatti akkasitti dhaabbataa dalagaa osoo dhibamtu isii irraa 100 as kennu 50 as kennu 80 as kennu jedhanii irraa baasan kun wallaahi billaahi an akka gama xiyyaatitti wannaa guddaadha. Bara waan shabakaa guutuuniif barbaachisa waan shabakaa jechuun yoo xiqqeessanii akka hin miidhamnet loomiin 50 nama 50 geeti jedhan nama tokkoof immootu ba'a jedhan garuu guutu
ما dubartiin tuni kuma dhibba kennite mindaan isiitu kuma 50 waan mindaa baatii lamaa kennite isiin tuni abbaa warraa qabdi abbammaa warraa isii kuni waan baatii lamaa kanaa itti herreega eessa fidde jechuun heddi sababa isaa biyyaa baate inni yookaan biyya taa'ee maatii guddisa isin immoo asii dalagee jijjiirama baate yoo kennite har'a wanni kun ammootu diigaa hin fidu namnumti birrii hagana kana as kenni jedhuun afaan guuttate dhaabuudhaa hin qabu achumattuyyuu namnummaa sheekaa kun maal eessa diyaaspooraa Ameerikaa irraa kennaa jirti maal Ameerikaa irraa kennaa jirti bara ijoollee mana madaamii sabaddiin barachuuf kana taa'ir waan kanarra furmaata kaya Abu Abdallah harka Ustaz Ali meet wala ture reefillee waa dubbachuu fi leencollee waa dubbachuu fi karoora gara fuuldura Bilaal jira sagaleen qoodata mee odoo Ustaz Muftiidhaa dursa kennine isaantu dura seene waan ta'eef inshallah itti aansee Ustaz Abu Abdallah tartiibumaan inshallah yaada furmaata kahaa deemuu qabnammoo yaada furmaata kahaa deemuu qabna. Shayali dhiifama waliin shayalii kiyya warri dabareen of oolcha waan takka egaa yaada furmaataa barbaaddanii nama ol gale bichaa osoo hin ta'in carraa warra jalaatiillee kennitanii namni ragaa waliin waan kana ragaa barbaaddanii mi'aadhattu muruu eegan barbaannatan shamaras ta'ee dhiira warri imoo keessa jirtaniif warri ragaa qabatamaa baree qabdanillee carraa isinii kenninaan barreeffattanii os seentanii ragaa qabatamaa qulqulluu namni qabdan isin affeerree jirraa ol galtanii yaada kennuu dandeettanii akkasitti haa beekanii namu ol gale bichaa dubbisuu yoo ta'in akka argamu waan ta'eef tanallee yaadachiisa godhaa jidduutti. Ayyee tartiiba wal jala bu'aa deemna inshallah. Ayyee Ustaz Mufti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Link illee godhamee namoonni gara naa dhufan inshallah. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Faddala. Inshallah wanni irra jirtanii beeytanii waan gaariidha haasawa gaarii. Walaakin akka reef jala kana Abu Faayizaan jedhan kanatti beektanii nam tokko yookaan qurxummii bineensa bahara keessaa tokko balleessuudhaaf maal gochuu qaba dura galaana jalaa yaasee kallattiidhaan yaasee ka'ee eegasanii waan san badhe hambisee goysuu danda'a. Isinii galee kana achitti nama fakkeenya gizee markaza banan yaa jamaa yaa ustaaza gaaf tokko ustaaz tokko shee morkataa tokko jiranii biyya Kaayiroo kana jiraatan ana isaa shee Mufti warra Jimmaa tokko haasaa turre. Sun followersii kuma 80 wayii qaba. Irratti wal ijaaranii guyyaa lama sadii keessatti irra wanni godhanii irratti godhan. Wallahi wa billahi wa tallah. Isinii galee alii fi ilmi namaa kun rabbiin sodaatu. Addabahu qal ardi addabahu Allahu tahta al ardi jaan jechi kun si jira. Gartanii amma furmaanni yoo dhaloonni kun namni qaa'idatu nuuraaniyyaa kana ijoolleen ammata kamuu achi jirti. Waggaa kamuu eessa qaratate amma qaa'idaa fixee shuruuxa seen jedhanii bara takkaa isin martuu warra waa qara'e namni qaa'idaa fixee shuruuxa qara'e shuruuxa jechuun bar qur'aanaa miti ulaagaalee salaata ibaadaa ittiin godhaniidha seeraa fi heera bulmaata ibaadaa ittiin godhaniidha malee qur'aanaa miti shuruuxa jechuun amma maal jetti qaa'idaa gadi buufnee shuruuxa seennee jirra jedhan nawaaqida wudu'aa seennee jirra jedhan yaa jamaa diddaan ilaa yajtami'aan faallaan lamaa walitti hin qabamu eessaa walitti fidan amma kana wanni jiru karaan gabaabaa an akka mataa kiyyaatitti na beektanii wallaahi mashguula keessa akhira jira rabbumti naa haa laaffisu malee ammoo gin garan na dhukkube wagguu asirratti haasaan wanni waladdaalliini koorsee maali jennaan aamiinii jedha warri harargee kun tokko ijoollemti shamaraa amma isin asirra yaada kaaftan kun wagguu as dhufa yaada kennan achi deeman taanan shayni kun aboo hajaan taate hin taatu yoo akkana taate malee yoo jedhe akka waan galmeen nama banii aadam kulliin harka isaa keessa galuutitti wagga inni kilmaa tana dubbate waan kalqiin ummanni haasawe kana guutuu isaa bara amma hikma rabbi kana nama kafarsiisu jammareera warri imoo kun yoo isin jamaa wanni akkana kun garuu kaafira dhiyoo tana gara islaamumaatti dhufee namaan jette wallaahi sheeka akkana naan jedhe jiraanaa nama gartanii ani islaamummaa keessa dhaladhee fi islaama guyyaa keessa islaamummaa dhufeen waa biraati haguma itti dhufe sana ammoo ittiin buluudha furmaanni jiru gartanii amma mataa dubbii yoo itti deemne tokko anamma wallahi namni wahii mucayyoo wahii birri kuma
أفرتمي وين الرتي قلتي حوالا بيتني بري حوالا كان مرة قلفت بري كما أجاها شيء استاذ قلت أنا جد بري كان كيسا بري تقول لي أميرة مركزة وما جنواي وفي كدر أنا با أنا رأيرجو فيني في كيسين إن رتينا قال شجيتنا رتي إرجيته وانغرا لو كان جسون تاي نظام أنت لما بيراك يادي أبان سي أمو بيالا فاشين تبتي تقول تاني كم سنا جايب تبيراك يادي ورا أما مثير رحمه في والله أنا بلوكته ناندول تمال جد ورق وانكبت ورق وانكبت الله يفديس أبان لنا كغراوا لساني إما كذا بيفني سنياله أما فيك يا أنو بيرتاري أباس أنو متغرغرا يجار أما أكبان بيا كان اتفيده أنا في ربي تبيك والله وبالله والله أما داتنا نمني قاعدة النورانية قافة قد يبوسي في أنا ما يوم مركزا شيء علي جالة تريك قاعدة قابوفنا تاناني مرتبا أم شيك فروفايلين كي يكاتي رجلو شيك براتي بقى نمتو كوغيزي مركزا السيني واقراو جدون تلتك أما كيكي جارة ملقيتني والله وبالله توكو أمير أدجر كما لقى سسابو أدجر ما أدجر كاتري ومهون دسا ترتيبا كامي جرا ولاغان سار متيرا ستاندرد دي متى إسا إيكتت متيجر ولاغان إسا بطن تمارا يكون بقى لفت أبتيجر أما توكو إيمو جران إيمو كنو إيمو ون جرا موفي نما إيمو قرآن والد داوان كان بيكو كم نمت سنغالي إيمو كان وني نجيسي سبارين إلما نمات إيمو متى إسا جتي إيمو ركون نجيسامت إلما نمات نجيسيس توكو كون كامين ولا لا الجاهل كالسبي ولو رأى النبي سنغالي كان عفو نتي أما وني قونو غلانا كان جلا ياسا توكو أكا أما أبو himbe kan ishee aliin waliin haasofnee amma isaan osira qaraasaa jammaranii jiran gaafa duraa waan kana waliin kaaflee ture natti fakkaata ishee aliin amma waan goon akkuma kanatti ammallee qaraatii kana mee nama godhaati inshallah numaraaf rabbi yeroo haa kennu tartiiba godhee namni asirratti gaafa deebisee galaana kana jalaa yaasan gaafa jeeche hansaraan bakka takkatti yoo wal gahee jedhe utakka waan inni islaamumarraallee usuleti waan isulleen jiru amma muxallaqaan isiin abbaa manaa jalaa baate ilmoo sadi akkayoon akaakayyuun guddisaa jiru abadan kun hin deebitillee natti fakkaatu maaliif beektanii bakka chaansii murtee jirti yeroo addunyaa kanarra hayaata ilma namaa kanarra akka beektaati islaamaa kana daggafatte hedduutu jira kan nuti beeynutillee ka hadhaa si biyya kana teette biyya ormaa kana biyya dawla arabaatitti mana ijaazaa keessa teette imeera siin mallaqni sii ragal balaansii aga ta'e birrii mana ijaazaa kafalattee taan nyaata taan sheekti jaagalchiti sinii galee gaafan tokko namni wahii waan naan jedhe markaza immoo kana keessa waan ajaa'iba rabbii kana aadaa amiira natti fakkaata isiin akkanatti bara shee muftiin keessaa natti barreessee isa biratti hin qara innaan jedhe akkana jettee isatti hima sheekti sun deebisee na gaafate wallahi dhasii ammoo yoo booda laala aadi maankiyaaf qeesiitu walirra jiru sheek maayta nama an guyyaa takka argeen beeke sagalee makiyyaa dagara biraatti daa qorran dhageettee jecha kana fayyadamte sinii galee amma kanaafuu akka reebbaan faayisaa makaraa gabaabaa durriyyeen bakka mara jira fakkaatee mula furmaanni jiru mee waluma ijaaraa nama waa barsiisuu danda'u makaarija huruufa qaraana makaarija qaraana qurraa'u sab'aa qaraana يا أخي ربي صدات آتي نمني وصو قرآن ربي تو غير المغضوب جد وغير المغضوب جد إيه أرى أما مخارجك أرى أجتني نما بسم الله الرحمن الرحيم جد وكان أما حروفك أرى أجتني كن أما دبيك جباتي بيكتني أما ما تانجر فرمان نمني قراء عن أمتي كوهم بيك فرمان نما يدوب يادك اللي نوان تيفي أيه قباب سي أما فرمان نجرو وانقول نما إجارات نما قرآن مكان كتاب نقرأ ونها حفظ مينا وكام فوق نما قرآتي نما قرآن اتقودا إلى برا غافني نمني قواك أرى أجتنيهم إيجني غاف كم نم تيكتو كتشت نمني غاف كان وافهم والله غافني نمني وافهم غاف كم غاف أما اللي نما قرآن غرتني نما قرآن نما توكو أرايسي نما وافهم في سوان تهيفي كنافو akkasitti goonee mee nama kudhan walii kennine akkasi qaraasifnee waan kana jaraa galaana kana jaraa hayaafnu jechuu barbaadeeti ulfaadha galatooma. Ayyee bareeda inshallah
أستاذ أبو عبد الله يا دا قباب إن شاء الله أما لا برنوت أسيد جل قبام برتا جرا مالله ننجرو توما نسرت أما قام ما كان يقول لك كرام نسرت فري بليس نما يادان نبير نجر سينسينا نما يادان نبير نجر سينسينا إن شاء الله أما وني قوم جلا قبوا أشياء نم هندو يادا كنتا ديمنا أما وني قوم خلتي دان برنوتا بربادتانا ملك آلت أني شبارة أني إموتنا أبارة ورجتة صدا تمال بلسيتة سي أبارة يا أبوليستي يا بوليتتي ونمتي أتي بلسيتة سي أبارة نفتو كل هنجرو أما خلتي دان وني خيودا مكان ديني بدون قبو الحمد لله رب السلام ورحمة الله وبركاته المحمود هو الله الحمد لله رب العالمين وصلى عليه محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه والمرضيون عنهم أصحاب رسول الله رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أما بعد عباد الله يقول رب العزة والجلال في آياته الكريمة وتعاونوا والغرغارة يا رب كأن على البر والتقوى تولتو الرتي صدى ربي الرتي ولا تعاونوا على الإثم والعدوان مع سيار الرتي والإنغرغارين يا رب لا ثم الرتي والإنغرغارين يا رب سبحانه وتعالى. حاسا بريدا دبت نمن هدو يا دكيسا كنتني جلتني يا دكنا كيسا حقيقة يا نمان كونا أكلي كمو فيد نمن وافيد مسلانا مع أكلي كمو نمن أكلي كمو فيد أكمتي فيد ما يوجدتن warri imoo keessaa sunillee namni marti badaame nama rabbi barsiisu jira nama immoo haqiiqatan jara hin miidhe jira ka nama immoo akkuma amma jettan amma ol bahee ka zaalimaa kanatu jira wal keessa jechaadha. Namni aqlii qabu gorsaarraa kanarraa maal fayyadamuu qaba bakka gartanii itti miidhamu san bakka nama birriif deemuu san nama dandeettiin qabne sanirraa gore bakka daraatiin sirrii jirtu bakka sheeka gartanii haqaatitti deemee baratuu danda'a. Nu amma irra guddaa wanni hawaasa kana fayyannuun yaada kaafne kanaa fi gorsa amma kennine kana irra fayyaduu dandeenya. Malee nama jallataa san dhabama godhuu hin dandeenyu jechaadha. Maaliif namichi amiira qabaa, amiira of danda'e qabaa, shortaa qabaa. Nama tokko tokko akka tasaa rabbiin ol baase malee yoo asin imoo isaa jala seentan shortaa yoo masan isin godhee isin dabarsa. Waan isaan keessa jiranuu beekuu hin dandeettan. Kanaafi amma nuti jaartii namallee haqiqatti galchuu hin dandeenyu niyyaa nutti hin tolinaa warra jaartiin jalaa baddellee. Wallaahi billah eega isin jibbitee nama biraa jaalatu nuti deebisuu hin dandeenyu. Qalbii isin balleessuu hin barbaannu rabbi sabrii isin haa kennu warra jaartii isin jalaa fudhatan. Sana akkasitti beekaa. Ammallee mootu markazii imollee sheekolee keessaa dhibbaan dhibbatti dhabama godhu hin dandeenyu. Wallahi wanni naa ta'an yaada dheefa Abu Faayiz dubbatan haga dandeenyen gorsu yoo dandeenye barsiisu